Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkaataa kaartoon viidiyootti hojjennu waliin ilaalla. Aappii pilaastoorii keessan keessanii galtanii sanboota bakka sarchii kanarratti Twinkrift gootanii barreessitanii Twinkrift isa kanaadha. Sarchii irra gootanii ugguu isin dhufan buufadhaan qabuuf affinaan jaa pin godhatin keessa gala sanboota keessa kana fakkaata bakka ida'uu kanaan tuqa. Amma naa gabbanu jira ugguu naa gabbana. Akkanatti firee fi kan qarshii isin gaafatu jira. Kan mallattoo adii fi urjii qabu kun kan maallaqa isin gaafatu kan mallattoo daawunloodii bichaa qabu kana kun akkanaa kana kun fireedhaa irra tuqattanii tuma daawunlood gurgurattanii irratti haasawuu eegaltanii jechuudha. Kaartoon viidiyoo animeeshinii adda addaa hojjechuudhaaf yuutuubara jabaa, tiktookeraa jabaa, feesbuukara jabaa taatee ittiin mul'achuu dandeessa. Yoo nama qaroo taate kanatti irratti utaasan booda लेकिन होनी तो चाहिए। हाँ होनी तो चाहिए लेकिन क्या है akkanatti goosanii dhufe amma kana akka eegsisan gootanii irraa balleessitanii sanboota kunoo eegsii tokko sana eeggatu uitanii gubbara balleessitanii amma maayikiin gubbara jira hagamana haasa'is yoo barbaadan kunoo bakka maayikii kana uitanii irratti haasa'itanii yeroo kaan dubbachuu barbaadanis bakka mallattoo maayikii kana uitanii irratti haasa'itanii yeroo kanatti haasa'itan booda amma seefiin godha seef mallattoo seef kana tuita amma kaan haasa'isina kaan irratti uina ni dubbanna waan barbaanne eega dubbanne ammas okkee goone achuma irratti tuquudhaan mallattoo seefitiin nu dhufa seef goona ammas kaan irra deebina irra dhawanna sanbooda nu dubbanna ogguunni kana nu dubbate okkee godhanna sanbooda seef godhanna jechuudha. Akkanatti kaartoon viidiyoo ajaa'ibaa hojjechuu ni dandeessanii. Viidiyoon keenya karraatis kana fakkaataa hamma viidiyoo kutaa biraatiin walitti deebinutti nagaan tura turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.